الله سجاد حقي نفتيمي أدرا أمان سنركتي نفتيمي أدرا يرمو ينتر كوفايا أمان سنركتي نفتيمي أدرا نفتيمي أدرا سبونتو أرمو ينتلي كوفايا أهلا فيكم بقنا نفتني كبجمتوتك وزالتمتوتك love you so much سننزالك شربسني أخير يودينا برمو تاتي مالي برمو أجيسون دنيسو أنا بريس دوكمنتي أتي دوريتو بايبو شربسني كاي جنة أهلا فيكم بقنا نفتني أرتي ورمو كيستي والليل واوي لساني براغ لمتي أرسا كبام أرساني مو وريغ من دبالمام كوريغ مو غوتام episode 2 jadi usmai سربت مالتو جراها واكينا بس أنا نجرا ما اليوم تيجي بقى لا كل بوابرة سترسنك نرتب أفتمتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتو تفجالة جمتوتا أردفتوتا أكتيفيست هاوشا بيجي بغنا قال نفتن قالي ونكو إسيا ديرا لابتوبس بتا ديرا أما كي يوتيوبي كي سبسكرايبي كوما توكنا جشتاني جرتاني وان هيدو ترتوجي تموف ديما جتشولا أما اللي سبسكرايبي كودا ورماتين تاني ماتين وفتا أدرجون كوجا أورمو ماتي مالكل فتاجرتني مو أما موسيقى سنين بنا كي موسيقى في تنات مدات كوبشناني سنين بودي رفنا جتشولا واشوف تابي كنت تشرح صبر صبروا باي انتني مورمك ينا مولتي صبروا طيب
Qaasni kan qayyaarsan. Sabboon isiniifan qayyaraa. Sirba qabsoo isiniifan immoo kan jaalala. Isha sillikum ishti boqoon waloon yakkee baay'ee waan isin jaaladhuuf yashan akkasin kaffa'amtan hin barbaadu. YouTube kiyyallee subscribe akkasin naagotan hin barbaada. Okay. Yoo hin goonu jettan immoo natti hima. Cloroxii dhugee of hin ajjeesa. Sirbi jaalala diirama dhufee amma dhufuu dide dhugaa rabbi baay'ee ture kanan arge diirama eebanne. Laptoppiin kunis bakka laptoppii dullatti ta'ee maqaan balleessuu deema jechuudha. Maqaan balleessuu deemaa jira dullatti laptoppii banachuun beektu faa jechuutu dhufa. Akkasiin jettanii jallee koo nan arrabsitanii. Nazaalattu immoo baay'ee nazaalattu nan arrabsitanii. Dullatti konaan jettu ala kaatan immoo caccabduu konaan jettu ala kaatan immoo waa hedduu naan jettu isaa hirribni qabatee jira gara mana arrabsa sa'aatii 9 ta'uudhaafi yoo baay'ate daqiiqaa 5 bakka booyee jechuudha kanaan fuula kiyya xargachaa sinin karadhaarra subscribe akkas naa gootan malee naa gochaa hin jirtani abadan. Haraam alaikum. Dhugaa waan hedduu sinin barsiisa. Amma kana duraa shillaa kanan jedhee kuma tokko naaf hin gashine iyyuu taniyyuu xaxxeedhee taa'aa ture amma garuu tan modda jechuudha. Hawwishaa keenya wayyee galbii wayyee lubbuu koo. Komantii keessan immoo ijjira na bu'ee waama malee maraxootti hin jiru dhiifama naa godha. Warri lubbuu koo jettanii akka tasaa osoo ani hin argiin darbe immoo narraan ilaaliin asii jechuu barbaade. Sirba haacee dhufee jira ammoo sirba haacee sin aggaabbasu. An sirba jaalalaa malee sirba qabsoo illee hin jedhan ture. Asirraan biloozaan koo bal'aadha waan ta'e argaa jirtan xaqqi godhaa. Sirba haaceen argadhe bireen darbu kana osoo isin hin aggaabbasin. Jira waan ofii koo. YouTube ko subscribe naa godhatta. Ijjina didee jira dhugaa. Halagaan halaguma. Aduun nama darbu eessarana. Warra naa dhuftan immoo lakkanaan saayileetis nan godha. Salamtu yaa rabbi qajeelchi ijoollee namatti jiran kana dhugaa koomtii keessa dubbisu sodaadheera. Maaloo shaphaamatti muda. YouTube ke subscribe ko tanang kana silent sun. Maaloo.
Isini sirban jira ko de like on darba malee on ma fi sot masanga fala fambatu itin be mo hasni كده توكو دنيا تكون تعو ويتكلا فتاتاتي أكا ننسر بدينا ولا لجرو يوتيوب كو سبسكرايبين كو تنتانا سنيسر بابدا Listen. Yemoleya garbatisa. Lazada tu labu sulit. Imbe aku malee na serban sabi juga. Animango sofisticado. Animango sofisticado. Servo que imbe ko malee uga baay'ee servo YouTube ko subscribe godha garu YouTube ki subscribe godha tantan shin Muti godha tesan Didn't let it roll cold and do. Manji charger to the guard of San through Igina the Jira communication abadan argan for abadan. A momo may chum gona sni banaduga or chum got you were pardon tak. Chum. YouTube ke subscribe na goda uga so yade sit tabatti so dufi male wa brati fin nafni garum mod umar rattir ga fisni da bassa la me chum gona da male fula kone da والله شو جوليتو كنت كسوف لك السنة باستني نقدر في السنة لكم
Ugang berbanding kelas keessa jirtu kana shi. Uffanni koo waaqaadha sina kana gadi. YouTube ko naman may subscribe na good yan mo fa yung mas sin tabatisan zaran sila YouTube kaya daw may katu go de subscribe go da okay please ilman oromo wala guddis no walit durur wal guddis war ka wal qabu wal cina dabbachu hamma beeknu ra wal gorsini gara heriti wal debisa cuccala mali achitti wala cuccu na achitti doke walti maragoni fayda no fin qabo ke thing of thing subscribe god YouTube kon talabus ko takatu kan aslan no so sin kati subscribe na gochu sin rature mbeka garbiti hoy Gali biru teratu kan agak sorry هذا مرة حلوة أنا بتتأجر للي بورابني ولا كيسنا صون إلالين أولي باتن جت أنا بتتأجر YouTube ko subscribe na udah ulah haram alaikum na bosi suggestion ni jirtani po hi yoro wais ya sadu pedu malinan jalatani subscribe na fungo tani chuda كده Buka umarat ya kan sini dia masuk kawal. Oke. Mili kujore jaware.
قلبي سنتقري سنزاد أميرة نفرد دمس ولا إنتو فراتان قوم قوم كوابني دقيقة شنشن ماليز نقابس أتشي كان جمع كوموشن أقابس بودي رمو كان جمعكو فردك ويا بدي سبسكرايب نابوتني انتو ولا لا سبسكرايب نابنقوني تانا ننشوفه خلاص تربى ما في ده تلفزيوني ينيونس أني العالم وبرني كهرباء كفلمي العالم بلا شيء فيلم رقتني مواسا فقوتها يفسران النبسو ليش إن شاء الله وقف سوما كليل سو خلاص نقع أوكي بكيدا ماما سربة جمارة تسني سربة جماعة لا Badi buan yom sing fede sila, aso sing fede ino kamu kuno dura zakat tuh, mau bagaimana sih kan serba jemara kain tuh, oh my god, sabar aja deh kau ijazah sih karena beektu tuh, serba berada terus kita serba jemara gak din tuh, subscribe aku tuh nih tuh wala. ورا كسان زرتن قرأت سنة في ترى من مش تشفاس إنجليزي سنة الرابع سيس أوكي شرب جمع لا አማርኛ እኔ ማንበብ አልችልም ሶሪ ዘመዴ ሰላምታና ጅርተን የስንራፈ ጋዴን ድሮላ አማርኛ ማንበብ አይደለም ማውራቱም እኔ ቀኝ ግራ እያልኩ ነው የሚያወራ ዘመዶች የማው አርፈ ወላሂ አማርኛም ቤኩዲ በመናጎዳ
نعرف سجلتني ربي سنين الفودي والكيس يصير بصري فقدين ترى ليش طيب يوقف نعرف تكيلي يوتيوب كي سبسكرايبين قوتن تانا والله ربي سنين حرام عليك Cima apa jifaran jaga mojuta moti shanangi be burka shanangi be hada gotukai argama guna jimbi yukkalme site ila mi kupati senala mesite ila mi kupada kanjumma mosise jala fi kupada monila posise moi mergangale rukina dararu Omti makat mau ke ekasaru Jibbaa abbaji far maate moto tha Burka shanangi be hada goto kai Argama guna jimbi yukkalme site Tos nari kupati senala mesite Ila mi kupada kanjumma mosise jala fi kupada Sini dibu Kasih orang buat kan Wanci melaju Sini bu Indo kan Ashaman, ashaman, ashaman. Namadisi kubba ashaman. Ashaman, ashaman, ashaman. Jaalala qabsifne ashaman. Ashaman, ashaman, ashaman. Wallahi marra hilwa. Birrid ibbala ma mithame. Simbolo shitto sassaka. Ashaman, ashaman. Balbala bansifne ashaman. Ashaman, ashaman, ashaman. Daasike gabbate kadamina jisa. Namni ki ammate namatratsan. Hama fi hammeni injiru jimmati Rawarre qulqullu bashasha garani akka kochu kalatti umani Wallahi triban sura kunala Ittijibera duga bareche مشكلة يدوكي Burka shanangi be hada goto tai Argama guna jimbi yukkalme site Ila bi kupati senala mesite Ila bi kupada kanjumma mosise Jala bi kupada monila posise Moi mergangale malkina dararu Wamti makazi ma'amuka enkasaru Muta إنه شيء زل ديم تشرمط أنا أنت تشرمط لا الأب والشكل كون ياكي هاي رجع فولك وفني لا عشان بس كتوان أنتي عشان يجيب بس وسلام كت فولك وروك لأني لا ترون دي تبغى فولك كت دي تبغى إنك أبوه إذا إنك أبوه عندي بقى وسون كبادين عندي وقت إنك أبوه ملي وقارب بتركيز شوفوا أسرانسنا ما قرتيزا أسرانسنا ما قرتيزا أسرانسنا ما قرتيزا أسرانسنا ما قرتيزا good مرة حلوة إيه شتوت تجيبتني تجيبي عججة كيسان سنيجو تيسنو سبسكرايب نيجو تنتشرتنو فلتوكو سسنا كرسيسو نقول سجد زلاتي لا
نكون موسى قرر الرافلة نكون سجد الله لا نكون سجد الرافلة ميكي كيرا روري بوكسي مكباي دكتور بي كويسة كي مداكباي يا جوتاكو سربكم سوم داسني بن أبشرا كان يبتشو كوف سربمس كاني هاتف ويلفنس دكتور نبي سما أبا بيا سما أبا بيا سما أبا بيا كوتيتكو ولا هما دسي كوتيتكو كراشي بورسي كوتيتكو إلمانا باغدا كوتيتكو إنجا سني موتي كوتيتكو إنيو سيمادالا كوتيتكو سينابا هكاتي كوتيتكو يالينتروميا يالينتروميا جوانا بسما أبامبيا سما أبامبيا سمبتوتا هكافل متني كانت جزني داتي قوراني نتوكا بورا كتبينوي نغادا بيمي كبيا بهي نتوف كنتو بيانا دامسيتي أبابيا بيتي ديبتي نتورا بي نغان سجالنا يا برما كوسي ولين دابنا يا جوالكو هدو سجالنا دكتور لما سي ولين دابنا هدو سجالنا ما أعرف كده لابتوبين بنمونو شاهنا الرجل سجالنا دكتور أبي وقامت إيكونا قبي وي إيه عشان قولي تكنيك مسي ولي انترات استجابات لوكا تبات I don't care تراك يسمى كورة عمرتي كيساني حيوني ورمو ما في مشكلة يلا ويا سبسكرايبي كنا سياسة دي شوية يعني تريدين قدم بني أوكي أما سبسكرايب نابو چارتني مو كمزلا مو ديشتاني جرتوزلا كده Lugana shubbisa dheetu reeffadheen jira. Naannan naafni. Uumee rabbiin hundarra caalchisee boontuutu. Hafuutti eebbisee. Uumee rabbiin hundarra caalchisee.
jaalala kenna bineetiragala munurra fuune beekane yemmuu olwaanu badaachi manga fuune jaalala kenna bineetiragala munurra fuune sirba qabsoo sinii banuu sitti mudda sirba bontuu jimaa marame Why not not almost anything? She meant it too. Shine. Well, but they're going to the hello, sir. I don't even know what it's on. I'll maybe subscribe now, Boda. Subscribe now, Boda. I'm inviting you to America, Masla. Buntu Jumara Buma to ABC. Kuni kan imotela yoro imo bilbiltan sirbil bilo yorona sirabo amma imota qochu barbadan kana ratbil bila war instagram bilbilu barbadan sirbil bila war instagram bilbilu barbadan sirbil bila shahna rajula ورمو انستغرام بالبلو بربادة سرت بالبلو مودة كنتو تكو شاهنا رجلا دوبا تكو كان ايموتي تكو كان واتساب بيتي تكو كان انستغرام بيتي تكو كان توك توكي كان هم دان انتنا جلني سامبدي بونتو جمع أنا من تقول Ijoo lantanii kuftanii dhugaa rabbii karaan baay'inti nama godhan hin beeku beektuudhaan warabbi silaas nan gashuun ture inti moo sirba qabsoo kana natti tola garuu xiqqooshee sinii bana haa ta'u bas xiqqooshee xiqqaashan
sirba qabsootti sin dabarsee hin jira. Amma narrafa. Subscribe gootanii tumee nama meeqa godhe. أول مرة بسم الله سربنا متشخن أجيب فتشونكو والله أول مرة سربت على بنتو مية أجيب فتشونكو أول مرة Ijoollee kun jira jirtu fayyaa keessan isin gaanitti fakkaata muuziqaan qabsoon kun waa'ee qeeqaas of keessaa qaba. Sirba caalaa bultumee immoo dhaggeeffadhee yoon beeku har'a dhaggeeffadhe ergiin feesbuuka fayyadame jechuudha. Maal isin jechuun barbaada dhimma dhuunfaatiif jettanii hin jedhina. Jarri haa gammadan iyyuu malee sabni Amaaraa sirriidha gaafa ceen du'ee kilaashii poostii gochaa turanii miyyee minilikkitti qoosuun hin jiru jechaa turanii dhugaadha. Gammadaa turan jechuudha. Garuu nuyi isaanii wajjin buune dogongoruu hin qabnu, du'a namaatti gammaduu hin qabnu. Yani akka sabaatti yoo ilaalle sirriidha. Yeroo sana haacee nurraa du'e isaan itti gammadaniiru. Nuyi illee itti gammaduu qabna turre. Garuu akka isaanii nuyi sammuu keenya dhuufuu miti nama fageessee yaaduu danda'udha. Saba Oromoo jechuun akkuma baay'insi keenya sammuun keenya illee ciminni keenya illee yaadumsi keenya illee kan jaraarraa adda ta'uu qaba sinin jechuun barbaada. Na akka sabummaatti nutti gammadanii nutti caffaraa turan dhugaadha. Ijoollee har'a ol ba'anii sirbanittis gammadanittis maaf gammadanii ittiin qabamu. Maaliif bakka inni kun dugda deebisuudha beektanii maaliif isaan maaf sirbanii maaf gammadanii nu immoo maaliif isaaniif gaddina jedhu namatti dhaga'ama. Maaliif sirban illee hin jedhu garuu du'a namaatti immoo gammaduunis gaarii miti. Namni sun amma waa'ee siyaasaa quba qabaachuu dhiisuu danda'a inni du'e kun jechuudha. Inni siyaasaa inni nama keenya fixu bakka jiru jiraachuu danda'a. Osoo jara arganii ajjeesanii hedduu namatti tola. Laakiin immoo akka sabummaatti yoo ta'e isaanis gammadaa turani waan ta'eef kolfaa turani. Gaafa nuni dhiiga bo'uu nu dhibuu isaan immoo kolfaa turan jechuudha. Miidiyaa isaanii irratti ol ba'anii caffaraa turani. Fuula feesbuukaa isaanii irratti illee waan addaa garaa maxxansaa turan jechuudha. Fokkoraa waan addaa garaa jechuudha. Garuu isaanii wajjin buunee hin jennu. Laakiin ani akka keetti du'uu isaaniittis hin gammadu, du'a isaaniittis hin gaddu. Maaliif ree haacee dhabeen jiran. Ani akkoon kiyya duutee jirti. Akkoon kiyya akka duuni haacee marrumaan na gube akkoon kiyya homaa tokko duuni ishee homaa tokko natti hin fakkaanne jechuudha. Kanaafiyyuu haacee dhabnee jirra waan ta'eef ani garaan kiyya homaa tokko natti hin jedhu. Laakiin namni du'e kun waa'ee poolitikaa keessaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u immoo malee garuu nama dhiba beektu dubbachuudhaaf illee. Na Abiyyii deeggaruu jechuun du'a jara kanaa gadduuf miti. Abiyyii deeggarra malee nuyi jara kanatti maaf akkana ta'anii jennee irraa dubbachuu hin qabnu. Garuu akka Itoophiyaawwinnatiitti immoo akka sabummaa akka biyya tokkootti isaanillee osoo nuuf gaddaniiru ta'e du'a artisti keenya Haacaaluu Hundeessaatti gaddaniiru ta'e nuyillee akkuma isaaniif gaddana turre isaanii waliin taneenna turre. Laakiin du'a namaatti hin gammannu ammayyuu taanaan. Laakiin warri illee intini jechaa turtan irraa of qusadhaa sin jechuun barbaada. Ustaaza Ahmadiin Jabal waan barbaadan yoo haasa'aniyyuu yoo dogongoran illee dogongoran jettanii arrabsuu hin qabdan. Dr. Ustaaza Ahmadiin Jabal bakka maal jedhee isinitti himuu hin danda'a. Oromummaa isaaniif waan isaanii hin taane hin jiru. Isin amma qabsoon keessan feesbuukii qofaani malee waa'ee Oromummaa keessan osoo isin gaafatanii nama 3-4 caalaa nama lakkoofnedha. Garuu isaan
waan hedduu ta'anii jiran Oromummaa jechuudha. Isin galee mee warra amantaa kiristaanaa hordofu ilaalaa qeesii isaanii namni arrabsu jira, namni eegsii irra kaa'u jira hin jiru tokkollee. Isin garuu namni akkamitti gara inni kiristaana keessaa gara amantaa islaamaa dhufullee isin tuffatee isin bira darba jechuudha. Amantaa kana illee hin qeebalu jechuudha. Warrumti amantaa islaamaa ashaadaa qabatee illee dhiisanii gara amantaa isaaniitti deemu. Maaliif isin ustaazii keessaniif kabajaa kennaa hin jirtani? Isin galee kanaafii Ustaaz Ahmadiin Jabal arrabsuu hin qabdan. Arrabsuu miti maqaa ustaazii sanaa kaasuudhaaf yoo afaan keessan marraa torba lulluqqachuu qabdan. Uummata bushtii waan tokko hin beekne isin amantaa moo Oromummaatu isinii dursa osoo ta'e? Akkuma waan har'a qabsoo fiddanitti guddaa xiqqeessuu ustaaza arrabsuu maaliif barbaachisime? Akkanas kaameraatti as baatanii faguun sirbuun kun barbaachisaa miti. Adda bilisummaa Oromoo hidhatee jira. Mee isin warri kaafaa kun hidhattanii jirtanii amma? Hidhattanii jirtanii. Sababuma adda bilisummaa Oromoo seen gadda xiqqeessaa arrabsaa turtan har'a isumaan boontu isumaan fakkartu jechuudha. Mee hidhadhaa sanillee akka adda bilisummaa akka oboon hidhatee jiru kanatti hidhadhaame. Feesbuukaan hidhachuun feesbuukaan dhukaasuun qofti bilisummaan fidu. Xiqqaa guddaa arrabsitanii bilisummaan fiddanii. Kanaaf yoo arraban dheeratina. Dulloonni keessattuu kaniina caccibbaan fuula isheetti ba'e eenyu Nasraa Gursummoo eenyu jedhu. Kaafamummaa isheetti miti kaafaa miti dhaaba fi daadii eeggartu. Namni kamiyyuu waa dhaaba barbaade deeggaruu danda'a. Garuu ustaazota keenya hin tuqina. Oromummaa dhufee darbuuf jettanii silxaana dhufee darbuuf jettanii ustaaza hin tuqina. Yoo ustaazni dogongore bushtee akka geeti kan itti mee sirreessu osuma ta'e immoo. Ustaanni yoo dogongorii qeeqamee sirra tahan jettu bushtii akka kee jecha akka kee kanatu jecha akkasii jettee ustaaza sirriitti ta'amu bushtii ijoollee nama hedduu argaan ture. Maafitti bu'amaa kan jettan inni rabbidha moo inni maal rabbidha ustaazni keenya ka tuqamu nu feenu. Tuni galee amma keessan kun dhugaa dubbachuu wali abiyyuu soomma dhalataa arsii ta'e amma kilaama tokko dubbattu osoo guyyaatti nama 1000 saraawutiin isaa ajjeesaa wali abaddan hin dubbattan. Abadan waan hedduu irratti sin taasifamnee jirra. Garuu haa ta'u gandummaa wajjin si wajjin deemu. Isin galee ustaazni Ahmadiin Jabal amma sin arrabsaa jirtan kun osoo arsii ta'e waan tokko hin dubbattani. Kanaaf iyyuu gandummaatiin hin yaa'ina tokkummaa kan bilisummaa fidu jechuudha. Jawaaris aangoo qabatee rakkoon qabu nuyi rakkoon hin qabnu. Namni dandeettii qabu biyyattis tadaaddaruu danda'a. Isin galee kan bosona jirus Oromoof laffaa waan ta'eef dhufee biyya isaas tadaaddaruu danda'a. Isin galee nuyi rakkoo hin qabnu garuu dhimma dhuunfaaf jecha ustaaza arrabsuun illee haa dhaabbatu. Saba du'e immoo rabbiin nabsiisaa haa maaru rakkoo miti. Nuyi illee nama hedduu dhabnee jirra. Haatiif ilmoo mana tokko keessatti yeroo itti duutee jirti. Sababa qabsoodhaan jechuudha. Waa hedduutu ga'ee jira. Dhumaatii yoo ta'e saba Oromoo caalaa kan dhume hin jiru. Kanaaf wanti nu gaddisiisu hin jiru. Kanaaf garuu waan isinitti himu keessatti ustaaza hin arrabsina. Badiin keessan isin osoo namni keessan akka hin balleessamee amma jeneraal Kamaal Galchuu adda maannoo bilxiginnaatti makame waan jettan qabdani waan jettan hin qabu zim jettani maaliif keessan waan ta'eef cabbistu jechuudha. Isin galee osoo akkuma kana immoo way kaafaa keessaa amma namni tokko intini ta'e badhaadhina keessaa dhalataa ganda keessanii ta'e bakka abiyyi kanaa bu'ee badii amma badaa jiru kana osoo isatti qabame lakki nuyi miti jettanii gogaama falmitanii ofirraantinii jettu jechuudha. Isin irratti beekna gandummaa keessan. Kanaaf osoo dhalataa biyya keessanii ta'e akkasii hin dubbattan ni beekna waan hundaa gandummaa deemaa jira. Isin osoo namni meeqa ba'ee nama tokkoof osoo wareegame duuni nama isinitti tola. Waan bilisummaa fidu isinitti fakkaata. Waan nama isin barbaaddan sana aangoo irra baasee kaa'u isinitti fakkaata miti. Namni du'eef bilisummaan hin dhufu. Beekumsaa yoo ta'e walii galteedha yoo ta'e yoo nama kana hin feene karaa nagaatiin namni kun kan kana nurratti raawwatee jira jettanii karaa nagaatiin qabsaa'uun suuma jirudha. Garuu humnaan deemna jettanillee ammas Facebook irra teessanii harka rukutu malee humnaan yoo deemtanillee hidhattanii hin qabdani. Amma tokko obootu hidhatee jira kan caakkaa jiru bosona kan jiru jechuudha. Isumaan boonuu malee hin jettan. Isumaayyuu hin gadda kaleessa xiqqeessaa turtan jechuudha. Isaarra fooroofaayilii irra kaawwattani. Marrookoo jaal marrookoo jettani
inni garuu of ta'ee jiraata caakkaa keessa. Isa yeroo isin bilisoomni irraa kan bilisumaan hin jiru kan jedhu baatiriidhaan haa barbaadu yeroo jedhullee jaarmarroon jecha maalii deebisa. Isin Itoophiyaan bilisoomte soo jedhamte illee ani qamalee caakkaa wajjin jiraadha malee hin dhufu hin galu jedheera. Inni kan dhuudheera. Isin gadi hidhachuun isaa kunoo isin fayyadaa jira. Garuu isin Facebook irratti isin qabaan gadhiisa baqa. Jawwaaluma keessa achi as namatti ba'uudhaaf akkas akka ofirraa haqqisu maal jechuun kun bilisummaan fidu. Isin galee isaayyuu ustaazi kabajamaa jaallatamaa kan beekamtiidhaan kan oqirraa si xafaxafee si dhuumuu danda'u arrabsitaa ol kaatee jechuudha. Miila isaatti salaatu sirra ture ustaazi sana osoo bira deemte qoshaashaa amma dhiqaa miila ustaazi Ahmadiin Jabaliin geessaniisin waan barbaade irratti ajaja dabarsuu danda'a. Isin galee waan barbaade saba Amaaraa keessas yeroo duu saba Oromoo keessas yeroo duu inni akka amantaa Islaamaatti deemu malee akka gandummaatti hin deemu akka aangoo barbaachaatti hin deemu. Isin galee kanaafiyyuu ustaaza hin arrabsiina. Ustaaza ta'e kan arrabsamu ni jira. Ustaaza ta'e kan akka eenyu isin jedhu maqaa jira. Waan maqaa isaanii waamuun hin barbaachisu ejji kiyya kanarratti. Maaliif jara akka sanaa osoo qeeqxanii sirreessitanii deeffattanii isaa karaa rabbii irra hin jiran amma jarri sun. Malee kan akka ustaaza Ahmadiin Jabal buushtiin akka keessanii kanumti fuula ishee kanallee waan dawaa ta'utti dibattee sirreeffachuu hin dandeenye qodaan ishee kun tabalaa ishee kan jiru jechuudha. Ustaaza Ahmadiin Jabal yeroo maqaa baasne waamtee qeeqxu maaltu sitti dhaga'ama? Mee maal fiduuf amma qeequmsi kee? Facebook irra daaraa dibattee as ba'uu waan qabsoo fidduu miti. Kan qabsoo fiddu kun kan akka jaarmarroo kana kan bilisa fiduu danda'u suma ta'e kan akka Abiyyii kana kan biyya isaaf yaadaa jiru. Warri akkasii kun jijjiirama fiduu danda'u. Abiyyis waraana isaa hidhachiisee jira. Marroonis waraana isaa hidhachiisee jira. Isin yoo harka qullaa gaafa isinitti mudamu achi keessa darbamtanii bu'uu malee maaltu jira? Wanti isin yoo gufattanillee gufannaa sana kan wanti qabattanii ooltanii hin jirre mucucaattanii makufuu malee akkuma argaa jirta. Kanaafiyyuu namni yoo waa qabaate waan ittiin jedhu tokko yoo qabaate boonuu danda'a. Sinigalee osooma tokkoof harkaan qabaatiin harka qullaa dhaaba tokko hidhatee waan jiruuf dhaaba sana abdattanii harka rukutuun maal jechuun hin barbaachisu. Qabsoo keessanitti uffaa dhaaba fi zandiigaraa garuu ustaazotaan xiqqeessinaa. Ustaaza naarrabsinaa kun aamusa kooti okee. Namni ustaaza jimmaa tuqi keessaayyuu hin milkaa'u. Namni ustaaza jimmaa tuqi hin milkaa'u. Isinii galee kanaafiyyuu of qusadhaa isinii jechuun barbaada. Oromummaan boodarra amantaa keessan mee ilaalaa qeesii warra beenxee warra ortodoksii warra masqalii akkanatti wal dhungachiisaa deemu isaan jararra eegsiin hin teenye gadiin garagallee waan tokko hin jenne maaliif wal kabaju kaa jarri. Amantaa isaanii guddisu hatta Itoophiyaarra amantaan tokko bicha akka jiraattu fedhu jarri ortodoksummaa qofa lallisuu fedhu. Isinii galee osoo islaamniif pheenxeen baddee jaallatu. Isinii galee kanaafiyyuu isiniifillee fakkeenyaa ta'u namni qeesii isaa eegsii kaayee balleessaa jiru hin jiru amantaa kiristaanaa kan hordofu jechuudha. Kanuma islaama hordofu aangoof jecha sanaayyuu aangoof jecha sanaayyuu poolitikaaf jecha ustaazii yeroo xiqqeessu mee rabbiin maaltiin jedha. Isaan beekuuf waan ta'e gabaasanii beekuuf waan tokko jecha lama barreessanii poostii godhan jecha sana yoo sii ta'e fudhattee yoo sii ta'u baate sheerii gootee yoo sii ta'u baate dhiistee biraan dabartu. Hamilee kamiin qiiqxan kan ustaazaa Ahmadiin Jabal miti. Hamilee keessan qabeen ana mataa kushee kaddaama kan maaliin qiiqtu mi'a. Uummata of hin barre wallaahi nama aarsitu maalumaafiyyuu ana salaan baay'isuun arrafaa hirmna qabatee jira of baraa okee of baraa. Hayyoota Oromoo hin xiqqeessina abadan. Hayyoota Oromoos waan isaan keessa darban qabsoo isaan godhan ajjechaa isaan keessa darban maal nyaatanii akka qabsaa turan nuyi hin beeknu. Dhaloonni ergi nu qaqqabsiisee argaas jirra. Sanii dura immoo seenaas dubbisnee argaa jirra. Kanaafuu hayyoota Oromootti illee kabajaa horaa ustaazii keenya illee kabajaa siniin jedha. Namni barbaade wal waraanii kan humna qabu yoo nageenyaan deemuu didan abbaan barbaade wal cafacafee aangoo sana fudhachuu danda'a. Nuyi dantaa hin qabnu. Isinii galee yaada wal mormina paartii dhaaba tokko deeggarraa miti dhaaba sanuma deeggarra malee kanaaf jennee sanaaf jennee ittiin jechuunis hin barbaachisu. Okay? Isinii galanti. Yaa'u
ifa godhee yoo zarazare isinii hubadhe illee isinii gala akkasuma. Kanaafiyyuu of qusadha. Keessumaa akka addaamaan ruuza quuftee as baate fooloo nama 10,000 nama 6,000 irratti as baate qeerroo akkana godhe qeerroo akkana godhe mee amma qeerroodhaaf damooza keerraa birrii 500 amma ergaa jirtu amma akkuma kanaan of agarsiisuudhaaf jecha daaraa dibattee as baate marti ishee jechuudha. Intani jetti waan hedduu dubbatti ta'uun qabu ishee ta'uun qabu of sirreessaa. Ta'uun qabu qabsaa meeqa jira namni yaadaan nama injifachuu danda'u meeqatu jira akka keessan as bahee lafa lafuun barbaanne malee. Kanaafiyyuu warri homaa hin beekne tokkokkii keessan keessa deemaa dhaqaa maraadha malee feesbuuk isa addunyaan argu irratti as baatanii homaa hin beekne kana walitti hin laaqina. Ijoolleen Oromoos warri gammadanii sirban sirriidha. Sabni Amaaraa yeroo darbe gammadanii nutti sirbaa turan dugda deebisan. Inni akka keenya inni gad yaani namni itti dhagaame marmaratee taa'uu danda'a manasaa. Inni immoo intinedhe dugda deebisuu danda'a. Kun maftiidha, diimokiraasiidha, feesbuukiidha. Maaf kana gootanii maaf kana sirbitan jechuun hin danda'amu. Ustaaz Ahmediin Jabal maaliif ajaja kana dabarsee maaliif beeksisa kana barreessee jechuun hin danda'amu. Amantaan isaanis nama addaan baasii hin jedhu. So kanaafiyyuu waan jiru barreessanii waan ta'eef ittiin bu'inaa ustaaz keenyarraa gadi bu'a kooraa malee yaabbatina isaayyuu caammaa quxurii keessan ilaalaa diimaamee walaa kaddaamonni kun dhugaa caammaa quxurii keessan ilaalaati namaaf dubbadha namarraa dubbadha jechuudha. Okay ammarri kun qibxee waan dubbadhu waan ishee hin beeku yeroo darbee waan isin hojjetan dulloota warra yeroo itti darbee hojii ogummaa harkaa uummadha. Fidee soon dhufeera ta'ellee bakka dalagaa koo kana isin agarsiisan ture garuu fideen dhufne akka carraa ta'e innaa sana faa hodhaa hojii harkaa daanteelee faa hodhaa wanta si fayyadu waan mana kee keessa bareechu wayimmoo waan gurgurtee maallaqatti argachuu dandeessu. Amma asirra teessisuma lafa laftuu yeroon itti darbe wayifuu heerumtee bultiin dhaabbanne wayi ijoollee hin qabdu fayyuma dhaabbitti feesbuukuma irratti iyyaa hafti jechuudha. Isaayyuu hamma waayifaayifiin biyya alaa jirutti gaafa shulqaan qabee biyya buuse boqqolloo konforuudha dhaqxee uummata koo wanta hojjetamu hin jiru. Kana isiniin jedhan nagaan bulaashu isinitti hin baay'ee isinitti fakkaata. Hirumni qabatee jiraan illee nagaa. Kan isiniin jedhan nagaan bulaa keessatti immoo namni eenyu mucaa awwala duraa intini Ameerikaatti eenyu maqaan isaa weellisaa tokko jira. Eenyu Fayyisaa Leellisaa fa'aa hinqeeqose. Fayyisaa Leellisaa maal isin qabsaa feesbuukii bilisummaa warra fide Fayyisaa Leellisaa kan akka Fayyisaa Leellisaa isiniif immoo homo waa'ee Oromummaa qooda Oromummaa keessatti nama hin qabne jechuudha. Akkanatti fudhatanii Fayyisaa xiqqeessitu uummata bushtii walii keessan wal kabajaan jirtan wallahi akkasitti bilisummaan hin dhufu narraan bilbiliin argaa jirta blooksi godha na bilisummaan hin dhufu akkanatti okay. Nagaan bulaa isiniin jedhas nan jaalladha isinan kabajaa hayyoota keenyaaf ustaazota keenyaaf bilisnuu kabajaa isiniin jechuun barbaada. Oromummaan amantaan dursu kanaafiyyuu wal kabajaa okay. Yoonde gongorii waa dubbadhe immoo afutunaa jedha irra keessan jira wallahi mataan kun dhukkubaara kanaan sumanaan ta'u sinniin annaase YouTube kiyyamu subscribe naa godha. Dullattiin kun sochii isheen goota achirratti goonii isin agarsiisa. Akkaataatti nyaanni hojjetamu, akkaataatti mataan habaxxaramu, akkaataatti jaarsa keessan bira uffata keessan uffattanii faajittanii urgooftanii uffata bijaamaa keessan uffattanii jechuudha. Abbaan manaa keessan akka isin irraan nama biraa ijaazaan buufanne warri dhiiraallee akka jaartiin keessan isin biraa baddee nama biraan hin deebne akkaataatti dubartii qabatan ulaagaa dubartiidhaa guutan isinan barsiisaa. YouTube kiyya subscribe share invite godhaati qadduun awwaliin ga'a bakkee isinan jaalladha isiniin kabaja.
yonis ni mufachiisee jiraadhee rabbiif jecha afuutunaa jedha. Okay. Tolee ijoollee ilmaan Oromoo mara keessanii sunaan jaaladha dhugaa. Anaa meenya qabu keessoo gooti haqiiqaan dubbadha yeroo dubbadhu. Kanaafiyyuu waliigalan alaa galuu jedha Oromoo yeroo ammaa walii yoo galtan bilisummaan kun osoo lubbuun nama tokkoo hin ba'in bilisummaan dhufa salphaatti jechuudha. Waliigalteen jiraanni moo kunis kan kooccaaledha sunis kan kooccaaledha kunis kan kooccaaledha kunis qabsaa'eeredha kunis aangoon barbaadadha gidduutti misaa kenni muko kitti akka mulluutti dhumte jechuudha akka mulluu bisingaa jechuun maal jechuudha akka naannoo keessanitti akka Wallaggaatti bisingaa jennaa boqqolloo jennaa xaafii jennaa maal jedhama boobee jennaa gosa hedduutu jira gara loqonni Oromummaan tokko ta'e loqonni keenya wal adda adda intanaaniyyuu kan isiniin jechuun barbaada saba koo haacee koo caalaa immoo duuti nama tokko garaa koo nan gomne haacee qofatu natti dhagaame na boosise qanii sadii nyaata osoo nyaatiin oole malee ani warra kaaniif bootaamayyuu hin qabu garuu kan du'e rabbiin nafsi isaanii haa maaru jenna. Iddoo namatti namni gammaduu hin jiru nama ta'ee jechuudha. Sinigale isaan garuu ለእምዬ ምኒልክ ቀልድ የለም ለእምዬ ምኒልክ እንደዚህ የለም ዘጠኝ ፍለ ሚዲያ ሳኒ ረጥ ይብሳትረ ወጂ ሳኒ ያከን ፍሮቢና መሊንክና ወጂ ሳኒ ይለና ጋምቡላ ፉሎ ኮዶክስ እንጭ ከዘዋል ምንም ነገር መስሩ ያረብ ኩታኮ ቋሚ ላፕቶፕ ኮፊን ጎዳለፊ አከቱ ጆሊንገና መነካሱማ Jolengena manikasu. Hawwishan kana namni jaallatu jira. Oromoo first jedha kun asirraallee. Keessoo isaa abbachuutu jira. Dubarrammoo hawwishaatu jira. Oromoo first. Oromoo first. Skirumni shopheentiin keessaa immoo ittiin irra jira. Maannoo maannoon ittiin irra jira jechuudha. Ofiin godhu garuu waan xaqqamamuuf jenna. Kullu shay'an ashuuf muuziqaa, kullu shay'an ashuuf suura, kullu shay'an singila, kullu mooftuma. Maafi mushkila. Sharmuuta ida tokko immoo gowwaan sharmuuta ida zaladeemee waan sharmuuta malee silaa homaa hin beeku. Oromoon silaa arrabaan guutamte eessaa bilisummaan fidda akkanatti. Bilisummaan hin jiru akkanatti. Shahana qabamuun qabu aybaatiin kun bilisummaan hin jiru akkanatti shu bilisummaa miti waan tokko hin jiru akkanatti. Nagaan bulaa jirru kun na tanaffasiisaa jira dhumaaf baay'ee tokko rumna qabateen jira. Shahana hin qabu jawwaali kokko jiru ittiin janajjanaa oolee amma ijji koona keessa badutti. Mutena urgesi. Wallahi urgesi enjara subscribe ko isi urgesi rabbi dungu mala basa. Ittisi fanka fakka shetto. Ittisini rashaw yalla. Amma sinin gaggesa. Hello ko. شوفوا الدرجة ينزل مقربة يشتون هني كوني كوي جتس جتن كنا نفصل ماني قوة دا ينزل مليان وي إسن سبسكرايبنا وجان زرتني إسن كاي كراتي إسن سبسكرايبنا وجان زرتني يعني متى أورجيس جرو جتن أورجيس سلمان تي نقام بلا ما خلاص يلا مع السلامة شفتي أنا واللي نقولتني كلبنا ميا مسكنة تقول كأي لا بيكورا سنجلتي فدا ونيكورا love you so much نقام بلاش